Akkam jirtan hordoftoota Forex Entertainment kun sagantaa Info the Business. Sagantaa irraa keessatti barbaachisummaa qorannoon gabayaa guddina daldalaa keessatti qabu laallaa hanga xumuratti na waliin turaan afeerraa kiyya. An Abdii Bushraati. Qorannoo gabayaa godhuun daldala tokkoof maaliif barbaachisaa? Duraan dursee qorannoon gabayaa maali? Qormaata daldala keessatti mudatu furuuf adeemsa odeeffannoo walitti qabuutiin xiinxalamee hiikan itti kennamu qorannoo gabayaa jedhama. Qorannoo gabayaa sababoota adda addaatiif dhimma itti bahama. Qorannoon gabayaa daldala haaraa jalqabuu fi sochii adeemsa daldala keetii murteessuuf si gargaara. Iddoo fi yeroo hojii itti jalqabdu beekuuf si fayyada. Akkasumas baajata hojii murteessuu fi maamila kee beekuuf si gargaara. Qorannoo gabayaa cimaan milkaa'inatti si geessa. Fedhii maamiloota keetii adda baaftee sochii isaanii to'achuuf si gargaara. Daldala jalqabuu duraa fi boodatti illee qorannoo gabayaa godhuun itti fufiinsa hojii keetiitiif hedduu murteessaadha. Akka daldalaa tokkotti yeroo hunda waa'ee qe'ee yookaan naannoo biizinasa keetii maamiloota keetiitii fi fedhii fi filannoo isaaniitis baruun dirqama. Naannoo fi fedhii namoota naannoo yeroo hunda jijjiiramaa deema. Daldala haaraa eegaluun dura qorannoo gabayaa godhuun sababni barbaachiseefis kanumaafi. Qorannoon gabayaa ati gaggeessu ammoo wantoota karoora gabayaa kee irratti dhiibbaa uumuu danda'anii fi maaltu jijjiiramaa akka jiru hubachuuf si gargaara. Qorannoo gabayaa malee murtii daldala ijoo ta'an murteessuun ni ulfaata. Odeeffannoo uumamaa fi oduu durii qofarratti hirkachuun daldala milkaa'aa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf daldalaa milkaa'aa ta'uuf qorannoo gabayaa yeroon godhuun dirqama keeti. Gosoota qorannoo gabayaa. Qorannoon gabayaa gosa hedduutu jira. Qorannoo gabayaatiin hubannoo gadi fagoo argachuu barbaadda taanaan gosoota qorannoo hedduu jiran keessaa kan qorachuu barbaaddu irratti xiyyeeffachuu qabda. Sababni isaatis rakkooleen gabayaa daldaltoota mudatan wal fakkaataa miti waan ta'eef. Gosoota qorannoo gabayaa baay'inaan jiran keessaa murteessoon kanneen armaan gadiiti. Tokko qorannoo barandii yookaan branding research. Lama qorannoo barbaachisummaa oomisha daldala keetii. Sadii qorannoo dorgomtoota keetii. Afur qorannoo fayyadamtoota yookaan maamiltoota keetii. Shan qorannoo dhiheessii oomishaa. Torba qorannoo itti fayyadamummaa oomisha keetiiti. Qorannoo gabayaa karaa lamaan gaggeessuu dandeessa. Isaanis qorannoo sadarkaa duraatii fi sadarkaa lammaffaati. Qorannoo sadarkaa duraa yeroo baay'ee qorannoo dirree jedhamee kan waamamu yoo ta'u, daataa haaraa fi kan amma harkaa qabdu kan kanaan dura hin funaanamin walitti qabuufaa kan dabalatudha. Qorannoon sadarkaa lammaffaa immoo qorannoo deeskii jedhamee kan yaamamu yoo ta'u, daataa duraan qindaa'ee jiru walitti qabuun qorannoo godhamudha. Fakkeenyaaf gabaasa, qorannoowwan mootummaan kana dura hojjete, kitaabota, galmee seenaatii fi kuusaawwan istaatiksii faa kan hammatudha. Mee amma immoo akkaataa qorannoo gabayaa itti gaggeessan haa ilaallu. Daldala keessatti gaa yeroo hunda galmaa fi kaayyoon maayyii ifa ta'uu akka qabu beekamaadha. Fayyadamtoonni kee, kaayyoon daldalaatii fi maamiltoonni kee wurtuu qorannoo keetii ta'uu qaban. Qorannoo jalqabuu dura kaayyoo fi galma ifaa ta'e kaa'i. Maamiltoota xiyyeeffannoo fi sadarkaa daldala keetii adda baasi. Saampilli qorannoo keetii maamila ati irratti xiyyeeffatu bakka bu'uu isaa mirkaneessi. Kaayyoo kee irratti hundaa'uun mala qorannoo gabayaatii fi odeeffannoo walitti qabuuf mijataa ta'an filadhu. Gaaffiiwwan qorannoof si gargaaran adda baasii barreessi. Qabxiin kun mala odeeffannoo walitti qabu kamillee yoo fayyadamte hojiirra ni oola. Daataa erga walitti qabde booda ogummaa xiinxala cimaa fayyadamuun bu'aa qorannoo keetii xiinxaluun hojiitti hiiki. Bu'aa qorannoo san daran mirkaneessuuf haalota naannoo biizinasa keetii kanneen akka afaanii, aadaa, diinagdee fi siyaasaa isaanii qoradhu. Faayidaan qorannoo gabayaa maali? Qorannoon gabayaa hubannoo fi odeeffannoo ijoo daldala keetiif ta'u si barsiisa. Kanaaf tooftaa gabayaatii fi guddina daldalaatiif haalan si gargaaruu danda'a. Maamila keetii fi dorgomtoota kee irratti hubannoo gad fagoo akka argattu si godha. Qorannoon gabayaa eenyu akka oomisha yookaan tajaajila kee bitu, eenyu akka oomisha yookaan tajaajila kee hin binne, maaltu isaan akka kaakaasuu fi akkasumas maqaa keetiif amanamoo ta'uu fi dhiisuu isaanii hubachuuf si gargaara. Walumaa galatti qorannoon gabayaa gurgurtaa kee akka dabaltu si taasisa. Haaluma wal fakkaatuun haala gabayaa bal'aa hubachuun carraa haaraa daldala keetiif adda baasuuf si gargaara. Akkuma gabayaan jijjiiramuun filannoon fayyadamtootaatis jijjiiramaa adeema. Kanaaf daayinaamiksii gabayaa irratti hundaa'uun karaalee dhiyeessii daldala keetii fooyyessuu dandeessuun qorachuu fi hubachuu itti fufuun barbaachisaadha. Mee fakkeenya tokko haa laallu. Kaampaaniin Nookiyaa gabaa elektirooniksii keessatti maaliif kufaatii mudate ni beektu? Sababni isaatis kaampaaniin Nookiyaa gabaa jijjiiramaa deemu qorachuu fi hubachuu dadhabuudhaan kalaqa haaraa qabatanii gabaatti gad ba'uu dadhabuu isaaniiti. Faallaa kanaa immoo dorgomtoonni Nookiyaa kanneen filannoo maamiltootaatii fi teekinooloojiitiin saffisaan guddachuun of jijjiiran kanneen akka Samsung, Sony fi Apple biraandii elektirooniksii addunyaa irratti adda duree ta'een qorannoo gabayaatiin deeggaramanii Nookiyaa caalanii argamanii jiru. Walumaa galatti tarsimoo fi karoora daldala keetii yeroo qopheessitu qorannoon gabayaa akkaan murteessaadha. Qorannoon gabayaa daldala keetiif gabayaa waliigalaa keessatti hubannoo guddaa siif kenna.
qorannoon gabayaa eenyummaa maamiloota keetii si barsiisa. Ilaalcha pozitiif ta'e daldala keetiif akka qabaatan taasisa. Hanqinaa fi qaawwa banaa daldala keetii cufuuf si gargaara. Kun immoo odeeffannoo barbaachisaa yeroo qorannoo gabayaa keetii xumurtu qabaachuu qabdudha. Odeeffannoo gabayaa gaarii qabaachuun murtii ijoo daldala keetii siif murteessee kasaaraa dhufuu mola hambisuuf si gargaara. Tole egaa hordoftoota kabajamtoota Forex Entertainment sagantaan infoo business irraa kana fakkaata hanga sagantaa itti aanu walitti deemunutti turtii gaarii.